Aisha marka bune kabajam tota jalatam tota doktota madola umidyan kavota dursno dusina gesimna duwa Barri moofaan bara 2016 dhumatee barri bara haaraa 2017 seenuu irra hordofee namoonni ergaalee baga geessanii kallattiilee adda addaatiin dabarfachaa jiru. Godina Baaleetti riqichi laga Togonaa ceetuun sochii hawaasummaa danquu maddeen gamasii ibsanii jiran. Daandiin qilleensa Itoophiyaa balallii gara Naayiroobitti taasisuu addaan kutuu isaa ifoomsee jira. Kunniin hangafoota oduutii gara oduu babal'inaatti deebisaa oduu wajjinan falmataa roorroo madda walaabu miidiyaarraa kan nu dhageeffachaa jirtan hundi keessanuu galachoomaa isiniin jenna. Odeeffannoon keenya akka isin dhaqqabuuf mallattoo laayik tuquudhaan nu jabeessaan ergaa keenyadha. Barri moofaan bara 2016 dhumatee barri haaraan bara 2017 irra seenuu isaa hordofee namoonni ergaawwan baga geessanii fi hawwii qaban ibsachaa jiru. Barri 2017 bara imimmaan uummataa haaqamee jaalallii fi obbolummaan itti dagaagoo akka ta'uu fi hawwii qaban kallattiilee adda addaatiin dhaammachaa jiru. Baroonni darban kun uummata Oromoo fi baroota yaaddoo fi gadadoomanaa fi qe'ee isaaniirraa walitti ga'ee ture jechuudhaan namoonni adda addaas kallattiilee adda addaatiin yaada isaanii dabarfachaa jiran. Yeroo ammaa kanatti Oromiyaa keessatti kallattiilee adda addaatiin rakkoo nageenyaatiin wal qabatee obbolawwan lamaan kallattii kamiinuu araarratti xiyyeeffachuu qaba jechuudhaan namoonni adda addaas yaada isaanii ibsataa jiran. Oromoon saba guddaa gaanfa Afrikaa akka ta'e durduubeelee seenaan hedduu isaanii kan ifoofsan ta'uu isaa hayyoonni kallattiilee adda addaatiin ibsaa jiru. Uummanni Oromoodhaa yoomiyyuu caalatti bifa obbolummaatiin araara jidduu isaaniitti buusuudhaan dhimma biyya isaanii irratti wajjin mari'achuu qaban jechuudhaan hayyoonnii fi abbootiin gadaa haadholeen siinqee fi dargaggoonni fi qeerroon Oromiyaa iddoolee adda addaatti yaada isaanii dabarfachaa jiru. Yeroo ammaa kanatti bara 2017 bara nagaa bara jaalalaa fi tokkummaa kan Oromoon waloomaa fi wayyooma isaa keessatti eeggachuudhaan diinaa waloo isaa kan walirratti qolachuu ta'uu isaa ibsanii jiran. Yeroo ammaa kanatti dhimmoota nageenyaa diinni yeroo ammaa Oromiyaa fi biyya keenya irratti fuuldeffate wajjin ittisuu keessatti hayyoonnis kallattiilee adda addaatiin araara irratti xiyyeeffachuun saba kana tokko goo keessatti akka hirmaatan yaamichis godhamaa jira. Yeroo ammaa kanatti diinni waloo keenyaa biyyoota adda addaa irraa fuula isaa gara Itoophiyaatti deeffatullee ummanni Itoophiyaa sabab sablammiin biyyattii tokkummaa isaa daran cimsachuudhaan diina waloo isaa dantaa biyyattii irratti fuuldeffate fuuldura dhaabbachuun yoomiyyuu olitti quubsama tokkummaa barbaachisachuudhaan ibsatanii jiran. Haala kanaan yeroo ammaa kanatti biyya Itoophiyaa weeraruudhaaf biyyi faallaa keenyaa fi diina Itoophiyaa kan taate biyyi Ijipt wal wajjin ta'iinsa biyya gaanfa Afrikaa yeroo dheeraa hariiroo hawaasummaa fi waliin jireenya biyya Itoophiyaa wajjin qabdu Somaaliyaa wajjin ta'uudhaan ummata Itoophiyaa irratti rakkoo dhaqqabsiisuuf yaaltu milkoofte jechuudhaan namoonni adda addaas dabarfatanii jiran. Kanaaf sabab lammiin biyyattii yoomiyyuu caala tokkummaa isaanii cimsachuu qaban jechuudhaan hayyoonni adda addaa kallattiilee adda addaatiin ibsatanii jiran. Baroonni tajaajila fayyaa daandii ibsaa bishaanii fi elektiriika walumaa gala tajaajiloota bu'uuraa ta'an rakkoo keessatti kuufamuun uummanni tajaajila argachuu malee hin argatin jechuudhaanis ibsanii jiran. Addatti baroonni darban kun uummata Oromoo fi baroota nageenyi isaa boora'ee fi jeeqama qe'ee isaarraa jiraachuu dadhabee irraa buqqaafame ajjeefamaa turee fi diinni waloo keenyaa keessaa fiinxaaleeyyiin naannoo Amaaraa daangaa Oromiyaa cabsuun uummata keenya salaalee fi dharraa irratti rakkoolee adda addaa geggeessaa turanii jiran kuni dhaabbachuu qaba jechuudhaan ibsanii jiran. Nageenyi bu'uura waan maraa murteessaa ta'uu kan ibsan qaamonni adda addaa hawwii qabanis ibsachaa jiru. Mootummaan nageenya buusuu keessatti gahee olaanaa qabaatullee nageenyi kun hundee irraa akka buqqa'uuf mootummaan kutannoof ejjannoo qabaachuu qaba jechuudhaan ibsanii jiran. Qaamonni hidhannoo qabsoorra jiran waliin lola isaanii dhaabuudhaan uummata Oromootiif dhaga'uu qabanis jechuudhaan kallattiilee adda addaatiin yaada ibsatanii jiran. Oromoo fi Oromiyaa keessatti yoo nageenyi jiran Itoophiyaan tasgabbaa'uu hin dandeessu jechuudhaan marsaalee hawaasummaa irratti bara 2017 Oromiyaa qofa osoo hin taane Itoophiyaan illee haara kan keessa baafattu ta'uu qabdi jechuudhaan ibsanii jiran. Hayyoonni kallattiilee adda addaatiin yaada dabarfatan dhimma waloo keenyaa irratti fuuldeffachuu qabna. Holola kallattiilee adda addaatiin biyyoonni adda addaa biyya keenya irra fuuldeffatan fuuldura dhaabbanne qolachuu qabna jechuudhaanis ifoomsanii jiran.
Godina Baaleetti riqichi laga Tookanaachiituun sochii hawaasummaa danquun maddeen himanii jiran. Riqichi kun Baalee Roobee fi Gooroo fi Ginniir wal quunnamsiisuun kan ganda Shaallootti argamu konkolaataa fe'umsaa Sinotiraakii waliin cabuudhaan tajaajilaan ala ta'uun isaa maddeen ibsanii jiran. Riqichi kun umrii dheeraa qabu yoo ta'u tajaajila suphaa taasifamuu dhabuurraa kan keencituu isaa maddeen himanii jiran. Riqichi kun dafee suphamuun tajaajila kennutti akka deebuuf maddeenis gaafatanii jiran. Riqichi kun keessaayyuu yeroodhaa yerootti tajaajila hawaasummaa bulchiinsa godina Baalee magaalaa Roobee fi dachee misoomaan beekamtu Gooroo akkasumas Ginniirii wal quunnamsiisuudhaan qonnaan bultoonni keenya oomisha isaanii gara gabaatti dhiyeeffachuudhaaf dildilaa yookaan riqicha murteessaa akka ta'es ibsanii jiran. Riqichi kun saffisaan yoo hin suphamne taate rakkoo hamaaf akka saaxilamanis jiraattonni naannichaa ibsanii jiran. Barri moofaan bara 2017 erga dhumateen boodatti rakkooleen adda addaa kallattiilee adda addaatiin bara 2017 keessa furamuu qaba jechuudhaan hayyoonni biyyoota adda addaa ibsanii jiran. Barri 2017 bara jireenyaa tokkummaa fi jaalala dhimma waloomaa fi wayyooma biyyaa irratti mari'achuudhaan Oromiyaa fi Itoophiyaan illee tasgabbii kan itti argattu ta'uu qaba jechuudhaan hayyoon siyaasaa tokko fuula isaa irratti ibsee jira. Daandiin qilleensa Itoophiyaa balallii gara Naayiroobii taasisu addaan kutuu isaa ifoomsee jira. Daandiin lagannaa hojii buufata xayyaaraa idil addunyaa Jomo Kenyaattaa keessatti adeemaa jiruun balalliin gara Naayiroobiitti taasifamaa jiru addaan kutuu isaa ifoomsee jira. Daandiin biyyaalessaa Itoophiyaa sadarkaa ardii Afrikaa tokkoffaa irratti kan argamu. Daandiin qilleensa Itoophiyaa balallii xayyaara sababii lagannaa kanaan addaan citeef dhiifamas gaafatee jira. Buufata xayyaara guddicha Keeniyaa buufata xayyaara idil addunyaa Jomo Kenyaattaa keessatti erga waaldaan hojjettoota aviyeeshinii guddichi karoora mootummaan buufata xayyaara kana dhaabbata Hindii Adiinaa Guruppii kireeffachuuf jechuun isaa mormuudhaan hojiin addaan cite booda hojiisi dhaabee jira. Kanumarra dhaabbachuunis dhiifamas gaafatanii jiran. Godina Wallaggaa Lixaa aanaa Laaloo Asabiitti dhaabbanni Imagine One Day jedhamu meeshaalee barnoota birrii miliyoona 2.5 tilmaamuun bituun daa'imman 2043 ta'aniif deeggarsa taasiseera. Dhaabbatichi adoolessa tokko irraa kaasee duula gara mana barumsaatti deebisuu jedhuun geggeessuun dhaabbata UNICEF irraa deeggarsa argachuun waajjira kominikeeshinii aanaa Laaloo Asabiitti ibsee jira. Manneen barnootaa hundumatti koreen ijaaramuun daa'imman deeggarsa argachuu qaban 2043 ta'an calalamuun waajjira barnoota aanaa galchuun deeggarsa taasifamuun ibsee jira. Daa'imman barnoota addaan kutanii jiran daa'imman qaamaan miidhamtootaa fi maatii harka qalleeyyii ta'aniif deeggarsi kun kan taasifame ta'uu ifoomsanii jiran. Bulchaan aanaa Laaloo Asab obbo Tasfaa Fiqiruu deeggarsa taasiseef dhaabbata Imagine One Day galateeffatanii jiran. Lulli barattoota saba rakkoon diinagdeen barnoota isaanii dhaaban addaan kutan deeggaru gara mana barnootaa deebisuuf jajjabeessuun kun bakkoota adda addaatti raawwatamaa jiraachuus ifoomsanii jiran. Kanaaf namni kallattiilee adda addaatiin deeggarsa kanarratti hirmaachuu barbaadaniif balbalti keenya banaadha jechuudhaanis ibsanii jiran. Hangafoonni oduu keenyaa kana fakkaataa oduu har'aa xumurreerraa oduu biraatti walitti